Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin illee biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gaditti dhageeffadhaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya maaliif nama hundaafuu keessattuu warroota biyyoota garaagaraa ta'anii gara Itoophiyaatti birrii ergatanii jechuudha. Isaaniif faayidaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf Duubaay haa jennu Duubaay ta'anii gara Itoophiyaatti gaafa ergatan diraamni tokko meeqan akka oolee viidiyoo kokeechaa argachuun hin danda'ama jechuudha salphumatti. Kana ni qabadhee dhufe immoo akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hooman Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Turkii Liiree fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo fi Kuweet Dinaaraa fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoopilaakimaarkeet.com akkuma beekamu biyyoota 20 guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe karaa baankiitiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Garuu guyyaa har'aa baay'ee dabalee dhugaa baay'ee dabalee jechuudha. Dhugaa baay'ee kan nama jedhu baay'ee dabalee guyyaa har'aa bakka karraattuu sirumayyuu dabalee hin beeku jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Karaa itoopilaakimaarkeetti birrii 2 birrii 3 bakka hundumtuu dabalanii jechuudha. Biroon isaanii gizee hunda hin dabalre kan birriin Paakistaanii fi birrii Yemen fa'aan hin dabalan duraan har'arree dabalanii jiru jechuudha. Isaan saantima tokko dabalanii jiru. Sammoona ji'a tokko yoo guuta jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaan 0 saantima 55 jechuudha. Ji'a tokko ol hin ta'a. Har'a garuu 56 ta'ee jira jechuudha. Dabalee jira. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeetiin dabalee jira jechuudha. Hamma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 09 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 84. Kan itti aanu Hooman Rihaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 14 fi saantiba 21. Kan itti aanu Duubaa Dirhaamiin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 35 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 80 jechuudha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 43. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 06 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 20 fi saantiba 11. Akkasuma immoo Kuweet Dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Baareen Dinaarri tokko
karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 22 fi saantiba 49. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yuuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 12. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 36. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 64. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 80. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 71. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 49. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 02. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 14. Kan itti aanu Yemenii. Yemen rihaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 50 dhiifama 0 saantiba 65 jechuudha. Birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 65 jechuudha. Kan itti aanu Israa'elii. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 72 guyyaa har'a baay'ee dabale jechuudha. Birriin guyyaa har'a biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Akkuma jedhe kan itti aanu Paakistaanii. Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 jechuudha. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessammoo guyyaa irraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii yookaan koomershaal baankii isa jedhamuun biyyoonni 7 akkana fakkaatu jechuudha. Kan biraamoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii Beerut keessattuu mana madaabee kan jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabee jirtan dinaara biti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoonni garuu baay'eetu jira. Kan Beerut baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaan jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birriin Paakistaan 0 saantiba 56 jechuudha. Sammuna 55 ture irra birrii saantiba tokko dabalatteerti saantiba 56 jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin kan Beerut yookaan Libneen irra birrii Itoophiyaa tokkitti kan Beerut birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti isinirra doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaraan immoo baay'eetu jira jechuudha. Asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Isa keessa garuu kan fudhatan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko birrii 100 fi birrii 59 fi saantiba 13 jechuudha. Karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan kanaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabee jirtanii jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaatti immoo yoo hergattanii jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaan herreeggattu
hirreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Beerut yookaan Lebnaan jirtan paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundiin biyya sanii akkuma jedhee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan Beerut immoo mana madaa jirtanii dinaara miti jechuudha. Dinaarri maaliif dinaara hin taane olii galtee ejensoota kan Itoophiyaa fi kan biyya saniiti jechuudha. Kan Joordaanii jechuudha. Salphumatti dinaara otoo hin taanetiin illee doolaara fudhattu jechuudha. Garuu immoo warroonni haala jirtan dinaara fudhachuu maltu jechuudha. Warroonni mana madaabiin ala hojjettan dinaara fudhachuu maltu. Isin immoo dinaara san dura jedhin assaabbattu yookaan herreeggattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.